Kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa, nagaan keenya kabajaa biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan mara isin haa dhaqqabu. Odeeffannoo wayitaawaa irraa qabannee jirru isin biraan ga'uuf Anaagaa Jimaa qixeeffadhee dhufeera. Oduuwwan irraa keessaa inni ijoon gaaffii paarlaamaa Itoophiyaa fi deebii muummee ministeera Itoophiyaa irraa irratti fuulleffata. Dhimma hawaasa Oromoo naannoo Amaaraa Buree irraa buqqa'aa jiranis of harkaa qabna. Balaa lolaa Israa'elii fi Hamaas gidduu irraas waan qixeeffanne qabnaa, haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwataa jiru jabaatee itti fufuudhaan torban darbirraa qabee wayita nagaa naannoo Oromiyaa keessatti deebisuuf mariin Taanzaaniyaa keessatti ABO WBO fi Bilisiginnaa gidduutti adeemaa jirutti illee dararaan ajjeechaa miidhaan hawaasa nagaarra ga'u hammaatee jiraachuu gabaasaaleen arganne ifoomsan. Oromiyaa keessaa naannawaa dararaa ulfaataa waggoota hedduuf argaa jirtu keessaa tokko kan taate Shaggar Lixaa Aanaa Abunaa Gindabarat keessatti qonnaan bultoonni 4 loltoota mootummaan ajjeefamuu isaanii eeramee jira. Akka gabaasaa arganne irraa hubatamutti Shaggar Lixaa Aanaa Abunaa Gindabarat ganda Caffee Ereeriitti ajjeechaa bifa suukanneessaa ta'een qote bulaa Oromoo 4 irratti raawwachuu himamee jira. Ajjeechaan kun tibbana kan raawwate ta'uu kan himame yoo ta'u, namoonni ajjeechaa kana lubbuu dhabuun isaanii eerame Obbo Dheeressaa Shanee Badhaanee, Obbo Dhugaasaa Dabaloo Badhaadhaa, Obbo Abarraa Siikoo Deeksisaa fi nama maqaan isaa nun geenye tokko ta'uu himamee jira. Loltoonni mootummaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo jechuun hawaasa nagaa dararuun akka malee hammaachuu isaa gabaasni ba'aa jiru kun ifoomseera. Gabaasa itti aanee qabnuun hawaasni Oromoo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godina Goojjam Lixaa Aanaa Buree irraa buqqaafaman haala ulfaataa keessa jiraachuu himame. Akka buqqaatonni kunniin jedhanitti abbootii warraa 3,000 ol ta'an walumaa galatti namoonni 1,000tti tilmaamaman gandoota baadiyyaa Aanaa Buree Caaboo fi Soontoomaa jedhaman keessaa buqqaafamaniiru. Loltoonni faannoo hawaasa Oromoo irratti banan kanaan jimaataa darbe irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti buqqaatii fi ajjeechaan itti fufeeraa jedhame. Qaamoleen mootummaa dhimmicha tasgabbeessuuf fedhii akka hin qabne kan himan maddeen lafa abboota keenya irraa sababa Oromoo taane qofaaf buqqaafamnee jirraa jechuun himataniiru. Buree hanga waan baraatti Gaaleessaa hanga Harootti aadaa fi afaan tokko qooddatee kan jiraatu Oromoon ja'an jaawii maccaa sababa qubsumaatiin naannolee 3 keessa jiraachaa jira. Hawaasni godina Goojjam Lixaa naannolee kallattii godina Horroo Guduruu fi Wallagga ba'aan waldaangeessanii jiraatan harki caalu Oromoo ta'anis sababa dogoggora sarara daangaa naannolee fi saamicha lafaatiin naannoo Amaaraa keessatti daangeffamuun waggootaaf jiraachaa jiru. Hawaasni kun Oromoo ta'anis qabiyyeen bulchiinsa isaanii naannoo Amaaraa waan ta'eef naannicha keessatti carraa afaan ofiin barachuu dhabanis aadaa fi afaan ofii tikfatanii saboota kaan waliin waliigaluun jireenya isaanii gaggeeffachaa turaniiru. Oduun tibbaa kana dhaga'ame garuu oduu rifachiisaa ture. Dhimaataa darbe jechuun Sadaasa 10 bara 2023 hidhattoonni faannoo kallattii garaagaraa irraa bobbaafaman hawaasa Oromoo lafaa Kaakilee fi Abaabilee isaarra jiraachaa jiru kana sababa Oromoo ta'an qofaaf qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaasuu akkasumas namoota hedduu ajjeesuuf qabeenya hawaasichaa barbadeessuutu himame. Naannichatti namoonni hidhattoota faannootiin ajjeefaman lakkoofsaan himuun ni ulfaata jedhameera. Dabalataanis namoonni sababa umurii fi dhukkubaatiif baqachuu hin dandeenye hedduun qe'eetti waan hafaniif ajjeefamuuf jiraachuun isaanii akka hin beekamne gabaasichi eere. Gabaasa arganne irraa akka eerametti ganda Santoomaa fi Caaboo keessatti duulli qindaa'aan kun kan taasifame ta'uu himuun Oromoonni kaan kanneen naannoo sana jiran ammallee sodaa fi yaaddoo ulfaataa keessa jiru jedhameera. Hawaasni kun bakka qubsumaa gaallee dhabuun haala rakkisaaf saaxilamee kan jiru ta'uu marsaalee miidiyaa hawaasaan eeramaa jira. Oduu itti aanee qabnuun Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barataan kufuun gaarii ta'uu isaa fi nagaa buusuuf fedhii akka hin qabne kan agarsiisuun guyyaa irraa paarlaamaaf deebii laataniiru. Paarlaamaan Itoophiyaa bakka muummee ministeera Abiy Ahimad argamanitti walga'ii idilee isaa gaggeessaa tureera. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee 4ffaa bara hojii 3ffaa irraa ganamaa bakka ministeera muummee Abiy Ahimad argamanitti gaggeessuu eegale.
Walga'ii kana irratti Ministeerri Muummee Abiy Ahimad gaaffii miseensota mana maree irraa ka'uuf deebii fi ibsa kennaa turaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa dhimmoota rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa, kufaatii sirna barnoota biyyattii akkasumas kanneen biroo irratti xiyyeeffachuun gaaffilee hedduu dhiyeessaniiru. Miseensi mana maree obbo Abduu Hasan gaaffii Ministeera Muummee Abiy Ahimadiif dhiyeessaniin waraana naannoo Tigraayitti waggoota lamaaf erga gaggeeffamee fi lubbuu lammiilee kumaatamaa galaafatee booda waliigaltee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'e akka muuxannoo gaariitti kaasuun rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti deemaa jiru furuuf maal hojjetamaa jira jechuun kaasaniiru. Kana malees miseensonni mana marichaa kanneen biroo gaaffilee adda addaa kaasaniiru. Isaan keessaa kanneen ijoo mootummaan haasaa waajibbiinsaa babal'achaa jiran irratti kutannoo seera kabachiisuuf qabu hammamii, lammiileen hedduu du'aa fi qe'ee isaaniirraa buqqa'aa jiru, hedduun hidhamanii adeemsi seeraa isaanii harkifataa jira. Haala kanaaf furmaanni maali jechuun gaafatanii jiran. Akkasumas dhimma hiree barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa hin dabarree fi qulqullina barnootaa mirkaneessa qabxii barattoota fooyyessuuf hojii akka mootummaatti hojjetamaa jiru irratti gaafatamaniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahimadis gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef deebiin laatan baay'ee kan of tuulummaaf maalna dhibdeen guutame ta'uu isaa dhaga'amee jira. Inumaa dhimma nageenya naannoo Oromiyaa keessaa irratti akka waan eenyullee lolee isaan injifachuu hin dandeenyetti dubbataniiru. Kana malees biyyattii keessatti karri qabsoo karaa nagaa banamaa akka ta'e dubbachuun akka fakkeenyaattis KFO fudhatanii waraanni bilisummaa Oromoo wanti akka KFO'tti qabsaa'uu dhorku hin jiru ergaa jedhu dabarsaniiru. Dhugaan lafarra jiru garuu paartiin siyaasaa KFO qabsoo karaa nagaa geggeessuu danqamee miseensi isaa mirga sochii dhorkamuurraa qabee hanga waajjirri isaa cuccufamanitti adeemuu irra deddeebiin jaarmiyaan kun himataa tureera. Inumaa Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessuun ulaan cufateera. Qabsoon karaa nagaa iyyuu hafee mormituu ta'anii biyyicha keessa jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf jechan biyyatti galuu dhiise jechuun dhiyeenya hoggana KFO keessaa tokko kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa miidiyaaleef ibsaa turaniiru. Akka yaada obbo Baqqalaa Garbaa yeroo darbeetti Itoophiyaa keessa jiraachuuf sodaan guddaan waan jiruuf biyya baqachuu akka isaan barbaachise miseensummaa KFO sababa danqaa mootummaa irraa kan ka'e ofirraa kaasuu isaanii dubbatanii turan. Abiy Ahimad ammoo guyyaa har'aa ulaan qabsoo karaa nagaa akka waan banaa ta'etti dubbachuun mirgi mormitootaaf paartilee mormituu eegamee qixa sirriif seeraan adeema akka jirutti paarlaamaa irra taa'uun akka fakkeenyaattis KFO'n dhaadachuun isaanii hawaasa hedduu ajaa'ibee jira. Yeroo mariin araaraa marsaa lammaffaa ABO fi mootummaa gidduutti Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa jirutti akkaataan ABO ittiin ibsan maqaan isaaniin feeneen shanee jedhee paarlaamaa irratti dubbii taasisuun biyyattii keessatti nagaa buusuuf Abiy Ahimad fedhii akka hin qabne agarsiisas jedhameera. Afaaniin fedhiin keenya yeroo hundaa nagaadha jechaa harka biraa waraanaaf qopheessuun biyyattii keessatti dararaa itti fufsiisuu mala sodaa jedhus uumee jira. Deebiin Abiy Ahimad irra laataniin sochiiwwan hidhannoo yeroo ammaa kana gamaa gamanaa gaggeeffamaniin mootummaa injifachuun ni ulfaataa jedhaniiru. Waraana addunyaa lammaffaa booda hidhattoonni mootummaa injifatanii jiran kan jedhan Ministeerri Muummee qaamoleen Itoophiyaa keessatti karaa kanaan qabsaa'anis seenaa kana beekuu qabu jedhaniiru. Garaagarummaa humnaatu jira kan jedhan Ministeerri Muummee rasaasni doolaaraan bitamaa doolaaraan wal ajjeesuu irra yaadaan wal morkachuu wayyaa jechuun deebisan. Yaadni kunis sana malee cimaan hin jiru jechuurraa kan madde ta'uu isaa miidiyaa hawaasaan namoonni hedduun walii qoodanii ibsataa jiran. Dhimma barnoota wal qabatees deebii gahaa kennuun alatti barataan kufuun sagantaa mootummaan qabamee ture milkaa'e keessaa tokko akka ta'etti ibsaniiru. Deebii kanaanis muummee ministeera Abiy Ahimad akka jedhanitti jijjiiramaan booda dhimmoota torba irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa ture. Isaanis kaarikulamii jijjiiruu, ga'umsa barsiisotaa ijaaruu, sirna bulchiinsa barnootaa jijjiiruu, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu, sirna qormaataa fooyyessuu, sirna nyaata barattootaa eegaluu fi qulqullina barnootaa olaanoo irratti hojjechuudha kan jedhan yoo ta'u barataan kufuun akka waan gaarii ta'etti ijoolleen keenya qormaata bara jireenyaan kufuurra qormaata bara tokko yoo kufan wayyaa kan jedhudha. Oduu keenya itti aanee qabnu fi kadhumaatiin ammoo sababa lolli cimaan naannoo sanatti gaggeeffamaa jiruuf hospitaalli Gaazaa balaa guddaa keessa jiraachuu CNN gabaase. Akka CNN kaleessa gabaasetti lolli cimaan naannoo hospitaala guddicha Gaazaatti gaggeeffame hospitaalicha haala balaa guddaa keessa galchee jiraachuu himuun dhukkubsattoonnii fi hojjettoonni hospitaalichaa keessaa qabamaniiru. Ambulaansonni namoota madaa'an walitti qabuu akka hin dandeenyee fi sirni lubbuu baraaruu ibsaa malee akka ta'e qondaaltonni fayyaa fi dhaabbileen
dhaabbileen gargaarsaa gabaasaa jiru. Akka MSF Dookteeronni daanga maleeyyii Doctors Without Borders jedhamuun beekaman ibsanitti boombiin yeroo hunda darbatamuu namoota baqachuu dhorkuu fi imala ambulaansiidhaaf baay'ee balaa taasiseera. Naannoo hospitaalichaatti haalli hamaan jiraachuu dhaabbatichi dubbata. Gaazexeessaan bilisaa tokko CNN'tti akka himanitti haalli kun hamaadhaa. Ogeeyyiin fayyaa ibsaa dungoon hojjetu nyaanni tilmaamaan ramadamaa jira. Qabeenyi biroos irrachaa dhufeera jechuun haalicha ibsa. Lola cimaa naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru gidduutti hospitaalichi tajaajila ala erga ta'ee booda daa'imman reefuu dhalatan 3 du'uu isaanii ministeerri fayyaa Hamaasiin to'atamu kan ibse yoo ta'u, hospitaalichi gama arfaniin humnoota Israa'eliin guutummaan guutuutti marfamee jiraachuu caqaseera. Yaada kana garuu waraanni Israa'el gama isaatiin naannoo hospitaalichaatti Hamaas irratti lola cimaa itti fufuu eeruudhaan garuu wiirtuu yaalaa kaaba Gaazaa irratti dhukaasa banuu kanaalu yoo ta'u, yaada hospitaalichi marfamuu isaa ibsu kuffiseera. Israa'el hooggantoota hospitaalaa waliin walquunnamtii akka qabduu fi namoonni akka baqataniifis gargaarsa dhiyeessiteetti jechuun gabaafamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon nuti irraa qabne kana fakkaataa. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii. Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan affeerraa keenya. Via goota kumaantama.